Tibbana barsiisaan amantii wayita wangeela lallaban yookiin immoo tajaajila kennan viidiyoon mul'isuu mata duree oduu ta'ee jira. Barsiisaan kun Taarikuu Dilgaasaa jedhamu bakki isaan itti barsiisaa turan naannawuma Finfinneeti. Kan isaan keessaa hojjetan yookiin kan isaan keessaa tajaajilan waldaa Makaana Yesuusiiti. Garuu bakki isaan itti tajaajila kennaa turan waldaa biraadha. Barsiisni isaanii kun falmii kaaseera. Hordoftoota amantichaa bakka lamatti wal qooduudhaan miira garaagaraa mul'isaa jiru. Kan deeggaranis jiru, kan falmanis jiru. Keessumaa akkaataa isaan itti barsiisa kennan sun sirrii miti kan jedhan jiru. Amantoota qofa komattan kan jedhanii kaasanis jiru. Waan mudate yeroo sana waan turee fi maalirraa ka'anii barsiisa kana akka kennan barsiisaan kun nutti himaniiru. Daawwadhaa. Namoonni dubbiin kuni dubbii ta'uu qabuudha, dubbii dhugaadha, dubbii sirriidha. Sabi kuni osoo hojjetinii calluma jedhee biddeena abjuu kana eeggachuu hin qabu warri jedhanii namoota bishaatoo fi namoota beekoo namoota dubbiin macaafa qulqulluu isaanii galee namoota sirriin jiru jechuu kooti. Inni lammaffaan immoo namoota miraakelii gochuu hin danda'u waaqayyo jedhanii eeggatanidha. Miraakeliin kuni maal jechuudha hiikoonsaa isa jedhu otoo hin hubatin. Ani makiinaanii otoo hojjetinii akkamitti bitama? Maaliif wal go'oomsaa kana keessaa baanee jireenya keenya hojjennee amantiin waan biraadha, hojiin immoo waan biraadha. Fakkeenyaaf biyya nuyi keessa jiraannu kana keessumattuu dachee ishee nuyi amma keessa jiraannu dacheen Itoophiyaa kuni baay'ee burjaajofteetti kufaatii hamaa keessa jirti. Kufaatii isheen keessa jirtu keessaa inni tokko raajota sobduudhaanii faalameera baay'inaan jechuu kooti. Raajonni warri dhugaanis jiru, warri waaqayyo waamee, warri waaqayyo barbaade guutanii ba'an isaanis jiru. Bukkeedhaan immoo warri waaqayyo otuu hin waaminii waaqayyo tun waamee jedhanii saba kanatti ashaboo gurguranii makiinaa fudhattaa. Konkolaataatu harka kee galaa jedhanii saba kana bo'oomsa waan jiraniif sabni keenya immoo bo'oomsaa kana keessa taa'ee hojii hojjechuu dhiiseedhuma naannootti naanna'ee sagantaa mandaraa kana sagantaa olii gannaanna'ee abjuu kana waan kan eeggatuu fi akkamitti osoo hojjetin makiinaa bittu. Wangeelli waa'ee hojii maal jedha? Dubbiin sagalee waaqayyo waa'ee hojii maal jedha kan jedhudha kanan dubbataa ture jechuu kooti. Rakkoon kun amma biyya keessatti hammaatee akka jiru argitanii haala kanaan achi as baatan jechuudha sin. Bal'inaan hamma malee ulfaatee garmalee bal'atee jira. Sabi kun go'oomsaa keessa oolaa. Sagantaa isa tokko yoo dhaqee olutaalaa kulfii makiinaa qabadhaa jedhu. Olutaalanii sabni kun kulfii makiinaa qabatee gad deebi'aa. Waaqayyo naan jedheera jedha. Waaqayyo hin jenne namatu immoo jedhe. Achi immoo deebi'ee ilaa dhaqanii girgiddaa mana namaa harkaan qabatanii gamoo namaatti quba qabanii harka kee galattiin jedhu dhaqee girgiddaa mana keetii qabateetu amantiidhaan fudhadheera kun kan koo ta'a jedha. Waaqayyo waaqa akkasii miti. Abbaan mana sana ijaarrate immoo keessaa du'aayi. Makiinaa namaatti quba qabanii makiinaan kun kan koo ta'a jedhaa deemu. Sabi kun wallaalummaa keessa darbanii jechuudha. Goomsaa namni ga'u biyya kana keessa waan jiru hojjennee of jijjiirru amantiin immoo waa biraadha, hojiin immoo waa biraadha. Kan jedhudha. Macaafa seera uumamaa boqonnaa tokko jalqabdanii yoo ilaaltanii waaqayyoo yeroo uumama dachee kanarra jiru uume hamma guyyaa 5tti waan namni jiraatuuf waan namni hojjetu hundumaa uume. Guyyaa 6ffaatti immoo nama isa hojii hojjechuu danda'u uumeetu ergaa jannata keessa kaa'ee immoo hojjedhu tottolchi jedhe malee qarshii buusee fi amsoolaa kennee fi birdireessii kennee fi rafii hin jenne addaamiin iyyuu. Guyyaa 7ffaatti immoo hin boqote. Sabni keenya garuu torban guutuu torban boqonnaa godheetu dafinoo sagantaa dhaqaa, facaasaa sagantaa dhaqaa, roobiin, kamisni, jimaanni, sanbata duraa, sanbata guddaan sagantaa naanna'eetu biddeena abjuu kana nyaataa oola. Makiinaa harka koo keessa jira jedha lafa duwwaatti. Makiinaan immoo bokkaa miti waaqarraa gadi roobu hojjetanii argama. Attamitti otoo hojjetinii jedheera nama argitaniitu ta'e otoo hojjetin immoo attamitti makiinaan bitama. Harreen iyyuu hojjetan malee hin bitamu. Hindaaqqoon ukiricha qalatama. Kanaaf hin jedhu. Saba kana immoo yeroon dhaabattee dubbataa jiru ani saba kana kabajaan jira. Cubbuu sabni kun wallaalummaa sabi kun keessa jiru keessaa saba kana baasuu kooti jechuu kooti. Garuu namoonnis kan yaada kennan akkuma duraanuu sin kaastanii yaada gamaa gamanaatu ka'a. Rakkochi ammoo kan uummataa qofaa yookiin namni amma fakkeenyaaf namni amanu namni waa barachuudhaaf gara waldaa yookiin gara bakka namoonni yookiin namoonni waa beekan itti barsiisan gaafa walitti qabamu waa beekuudhaaf waa barachuuf sana jala deemuuf walitti qabama. Rakkochi kanuma uummata isa fudhatee qofadha moo warra barsiisan biras jira moo rakkocha uummatuma qofatti qabdanii jedhanii kaasu namoonni. Yaada gaarii, yaada bareedaa kaastanii ani gaman irraa ka'ee lachuusaa qabatee deemaa jira. Lachuusaa akkamitti qabatee deemaa jira. Fakkeenyaaf waldaa kiristaanaa keessa namoonni raajii dhugaa dubbatan, namoonni wangeela barsiisanii, namoonni kennaa geggeessummaa qaban, namoonni kennaa gorsaa qabanii, namoonni waamicha waaqayyoo isa gahaa qabanii jiraataniidhuma kan waldaa keessa jiran jiru. Waldaadhumaaf abboomamanii kan tajaajilan. Haa ta'u immoo
akkuma kanas immoo keenya ayyaanaa ga'aa ta'e immoo qabaatanii akkatti waldaa keessatti immoo hojjetan immoo dhabanii bakkee ba'anii immoo waldaa bananii hojiidhuma gaarii kan hojjetan immoo jiru. Bukkeedhaan immoo warri waaqayyo hin waamne immoo ittiin waa argachuudhaaf, ittiin milkaa'uudhaaf, ittiin jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf, ittiin qabeenya argachuudhaaf immoo akka waan waaqayyo waametti warri waamamanii immoo bukkeetti immoo waldaa kan fakkaatu kana bananii, waldaa sharaa kana bananii achi keessatti saba kanaanii sabni kun yommuu waaqeffachuu dhufu akkas jedhan jiru. Ilaa makiinaan balbala keessa argaa jiranii ergi namni sun ameen jedhee gammadee booddee immoo egaa mee waan deeggarikaa jedhanii 5,000, 7,000, 600, 700 amma hunda isaatiin saba kanarraa kan coratanii jireenya mataa isaanii ittiin gaggeeffatanii deebisanii immoo waldaa sharaa sana achi diiganii kiiboordii mentaarboo gurguratanii badan jiru. Amantoota keenya keessaa immoo amantoonni naamusa wangeelaa eeganii dubbii waaqayyootti jiraatanii waldaatti abboomamanii waldaa keessa jiraatanitti abboomamanii kurnaffaa isaanii achitti kaffalanii naamusa isaanii eeggatanii waan sobaa kanarraa of eeggatanis jiru. Akkuma kana immoo amantoonni wallaalummaadhaan qoodamanii wallaalummaa keessa galanii ergaadhuma kana dhaggeeffatanii ergaadhuma kanaan duroomna se'anii ergaadhuma kanaan makiinaan dhufa se'anii ergaadhuma kanaanii qabeenya lafa guutadhanii goomanii uleegan naanna'an jiru. Ani garuu kanan jedhaa jiru jeneraalii lamaanuu irratti gaafa barsiisu sana paasteroonni jiru, raajonni warri ofiin jedhanis jiru, warri appoostolii jedhanii waamanis jiru, faarfattoonni bebbeekamoonis jiru. Amantoota sana keessaa namoota muraasatu ituun hojjetin makiinaa bittu gaafan jedhe ameen jedhe malee bishaatan turaniiru jechuudha. Kanaaf ani nama hundumaa keessa kaa'ummoo kana barbaade inni dhugaan ani dubbataa jiru warri wallaalummaadhaan waan kana duukaa hiriiran amantoonni keenya deebi'anii hojjennaan waaqayyo akka nama eebbisu. Fakkeenyaaf macaafa seera keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 12-13 yoo dubbistanii akkas jedha. Ani hojii harka keessanii hundumaa eebbisuudhaaf jedha. Ilaala. Hojii harka keessanii hundumaa eebbisuudhaaf gombisaa badhaadhummaa isaa isa gaarii isa waaqarraa isiniif banee yeroo isaatti lafarratti bokkaan roobsa'e. Hojii harka keessanii ergaa jedhee namni hojiidha jedhee itti amanee hojjennaan waaqayyo ni eebbisaa, makiinaanis ni dhufa, fooqiinis ni dhufa, xiyyaarris ni dhufa. Dachee kanarra immoo yommuu jiraannu nama waan taaneef waan kun nun barbaachisu, qabeenyi nun barbaachisu hin jennu. Utuu nun barbaachisu ta'e hin uumamu ture. Kanaafini waan hawwitaniif waan dheebottan kana ergaa duwwaan hin eeggatinaatii itti deemaa hojjedhaa jechaan jira jechuu kooti. Akkamitti hojjettu isin isa waldaa keessaati moo waldaa mataa keessanii qabdu moo bakki isin itti barsiistan sun bakka akkam? Ulfaadha ani waldaa makaana Yesuus keessan jira. Tajaajilaa waldaa makaana Yesuusii keessaati. Hojii idilee kan mataa kootiin nan qabaadha. Hojii waldaan itti na waamtu hundumaa immoo nan hojjedha. Waldaan ani itti waamamee dhaqee tajaajile sun garuu waldaa makaana Yesuusii miti. Waldaa gara biraadha. Kottu barumsa nu barsiisi. Barumsa barachuu barbaannan naan hin naqee. Malee waldaa mataa kootii hin qabu. Waldaan kan nama dhuunfaa ta'uu hin danda'u. Akka kootti akka laalcha kootiitti. Kennaan ayyaanaa anatti yoo kenname iyyuu garuu immoo waldaadhaaf kenname ani waldaadhaaf ani ittiin bu'aa buusuu qaba malee mataa kootiif bu'aa mataa kootiif gochuu hin danda'u. Yeroo wanta sana barsiistanii viidiyoowwan ciccitanii namoonni qoqqoodan turanii jechoota isin duratti jettan sana yeroo isin jettanii hawaasa barsiistan namoonni viidiyoodhaan qoqqoodanii akka waan uummata tuffattanii uummati waan godhu waan hin beekne wayii akkanumaan qilleensa rarra'ee hawaasi jiru wayii waan fakkaate wayii fakkeessa jedhanii namoonni komii guddaa kaasaa jiru. Isin dhuguma uummata tuffachuuf akkas gootammoo ammoo akkitti barsiistan sun sirriidha jettanii yaadduu? Ulfaadha ani iddoo sanatti kanan tuffataa jiru ergaa sobaa dubbii sobaa isa sabni keenya ittiin goonfameedha malee qabiyyeen koo kananii barsiisaa jiru waaqayyo ga'ee qabaa namnis ga'ee mataa isaatii qabaa kan jedhudha kanan barsiisaa as deemaa jiru jechuu kooti. Egaa namni ga'ee mataa isaatii yommuu qabaatu ga'ee isa kan isaatii ba'uu dhiisee ga'ee isa ofii ba'uun irra ture gaafa inni waaqayyoon itti waamu nuyi ga'ee baanu qabnaa waaqayyo ga'ee ba'uu qabaa nuyi hojjennaa waaqayyo immoo nu eebbisaa jechaan jira malee saba sana keessaa namootatu ani kan waraabellee namichi kan isin garramu wanti waraabamee ba'e suni moobaayiliidhaan kan waraaban ijoolleen ansa keessaa kutaniitu akka tiiktookiif isaaniif ta'utti gadhiifatan malee ani saba sana baay'ee kabajee saba sanaaf iddoo guddaa qabaadhee saba sanaaf ulfina guddaa kennee gammachuu guutuudhaan saba kanaatii wal harkaa fudhataa jirra. Akkaataatti aangilii yookaan hiikootti namni hiikkate immoo warri
silumayyuu waan dhugaan akka lafa hin qabanne wanti sirriin akka saba kana keessatti hin hundoomne sabi kuni daandii sobaaf karaa sobaarra akka hin deebine warri barbaadan warri saba kana bu'aadhaaf barbaaddatanitti akka waan saba kana tuffadheetti warri sobanii hiikkatan ni jiru. Namoonni immoo gooftaan Yesuus Kiristoos iyyuu gabataa dhagaa isaanii gadi gaggalagalchee warra mana qulqullummaa keessatti bitanii gurguranii gadi oofe. Dubbiin kuni dubbii saba keenya barsiisuudhaaf jedheedha jiranii hiikkatan jiru karaa sirrii irratti. Ani dhugaa dubbachuu fi saba sana baay'een kabajaa. Ani naamusa waldaa kiristaanaa keessatti nama guddate, nama teoloojii macaafa qulqulluullee barate, akkasuma immoo nama barumsa biyya lafaallee barate, nama hangafa kabajuu, nama abboota kabajuu, nama hiriyoota kabajuu, caalaatti immoo iddoon dhaabadhu iddoo aarsaa waaqayyoof illee nama immoo dhiiga Kiristoosiin bitameef immoo nama ulfina kennu namatu akkasitti hiikkate malee ani kananii cimsee onnee guutuudhaan laphee guutuudhaan dubbataa jiru hin gu'oominaa. Otuun hojjetiin makiinaan nuu dhufa jettanii warri eeggattan fakkeenyaaf qulfiinni gurgurama biyya kana keessatti qulfiillee warri gurguran jiru, biyyoollee warri gurguran jiru, karameellaallee warri gurguran jiru, makiinaa fudhattu jedhanii zayitiillee warri gurguran guutanii ba'an. Garuu ani kanan jedhaa jiru hojjedhaa waan hawwitaniif waan dheebottan kana bira gahaadha malee ani saba kana xiqqeessaa hin jiru waaqayyo keessa koo beeka. Lallaboo fi barsiisa wangeelaa amantii kana keessatti muuxannoo akka qabdan natti himtanii jirtu. Mee waa'ee keessan haga tokko natti himame nama akkamii turtan yeroo hagamii hojjettan eessa faatti barattan jalqaba irratti waan muraasa naa eertanii turtan. Barumsa macaafa qulqulluun kan Simiideenii Makaana Yesuusii Beetel Dambidolloo Gidaadaatti baradhe. Akkuma kana immoo akkaawuntii baradheera barumsa biyya lafaa jechuu kooti. Hojii idilee kan mataa kooti immoo mana nyaataallee nan hojjedhaa nan qabaa. Kanan keessatti hojjedhu iyyuu waldaa Makaana Yesuusii keessatti. Ani hinaaffaan koo inni guddaanii wangeela qe'ee guddinaa tumsaanfaa, wangeela gabaristaatos faa Daani'el Dabalaafaa, qees Gidaadaa Soolanfaa aarsaatti kaffalanii dhugaadhaan nu bira ga'an kanaa Oromoota warra Waaqayyoon hin beekne ittiin hin arrabsiifnu wangeelli keenya wangeela nagadaa miti wangeela sagadaa ta'uu qabaa kan jedhu irratti hin xiyyeeffadha malee saba Waaqayyoo kana waqqasee saba Waaqayyoo kana tuffadhee miti. Kanan ammayyuu mormu dhaabadhee ergaa sobaa dubbii sobaa sabi kun ittiin guutamee etoon hojjetin akkamitti namni etoon hojjetin makiina argata. Calluma jedhee kolfee baatee deema. Carraani al tokko ni jiraata. Carraa jechuun fakkeenyaaf namaaf looteriin ba'uu danda'a. Namni hundumtuu looteriin naa ba'a jedhee eeguu garuu hin qabu. Waaqayyo natti meera jedhee. Biyya kana keessatti arsaasiin illee yeroo itti gurguramu. Qormaataa kanaan natti yoo hojjettee hin darbitaa jedhamee yeroo itti arsaasiin gurguramaa jiru ijoolleen kanatti amananii arsaasii bitatanii waaqayyo naan jedheera bakka irratti naa kadhatameera jedhanii naachuu dhiisanii dhaqanii qormaata kufan danuutu jira biyya kana keessa. Biyyi kun mana ho'ifateetu taa'u namni baay'een waaqayyotu biyya kanaa deemi naan jedhee qe'ee ho'ifatee taa'u keessaa ba'ee namoonni baay'een dhufanii kan burjaajaa jiran guutanii ba'an. Kanaafananii waan sobaa kana keessa sabni keenya haa ba'u inni waaqayyo jedhu immoo isa kami adda haa baafatu raajii qoraa'edha raajii haa qorannu. Wangeelatti immoo hadeebinuu jechuu kooti. Waldaa kamiin immoo tuffadheen beeku. Waanan tuffadhu garuu waan sobaan tuffadha ammayyuu. Waan sobaatti ni namanu. Waan sabni keenya ittiin goonfamu kanatti namanu. Ayyee baay'ee ulfaadhaa ergaa baay'ee murteessaa ta'ee yaadota deddeemaa jiran baay'ee ifa godhunuu kennitanii. Kana eebbisuu ulfaadhaa. Barreessaa ittaanaa waldaa warra wangeelaa Itoophiyaa akka ta'an luba Fiqaaduu Beenya sababa hanqina hubannoo wangeela irratti jiruun Itoophiyaa keessatti burjaajiin yookiin joonjiin uumamaa jiraachuu kanaanis yaadda'uu nutti himaniiru. Waggoota 40tti siquuf wangeela tajaajilaa ka turan ammas tajaajilaa ka jiran luba Fiqaaduu Beenya barsiisa amantii kiristaanaa fi aadaa hojii wangeela wabii godhachuudhaan akkanaan nutti himaniiru. Dhugaama dubbachuudhaaf biyya keenya keessa joonjiin hubannaa macaafa qulqulluu bal'inaan hin mul'ata. Namoonni hiyyummaadhuma mataasaayyuu immoo akka Waaqayyo jaalatutti hiyyeessa akka Waaqayyo jaalatutti hiyyummaa akka Waaqayyo jaalatutti namoonni lallaban iyyuu immoo jiru gama biraadhaan. Isaan kaan immoo biyyi keenya lafa kanarra miti biyyi keenya waaqarradha kanaatiif biyya keenya isa gubbaa abdanna malee. Lafa kanarratti dhiphachuun rakkachuun nuuf hin ta'u kan jedhan immoo barsiisan jiru. Rakkoon akkasii kun tajaajiltoota hubannaa hin qabnerraa yookiin immoo tajaajiltoota fedhii mataa isaanii qaban irraati kan maddudha malee macaafa qulqulluu kan bu'uureffate miti. Macaafni qulqulluun macaafa hojiiti. Macaafa hojii jannatuma keessatti Waaqayyo jalqaba Addaamii yeroo uume bara dafquun hojjechuun maal hin jirrettiyyuu
akka inni gannata kana tottolchu akka inni hojjetuuf achi keessa kaa'e malee akka inni harka isaa maratee taa'u qofaadhaaf miti. Phaawulos warra Tasalonqee amantoota Tasalonqee jiranii fi ergaa barreessu keessatti isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti maal jedha? Yommuu isin bira turreeyyuu namni hojii hojjechuu hin barbaanne midhaan isin nyaatin jennee isin abboomne irraa jedha. Namni hojii hojjechuu hin barbaanne midhaan hin nyaatin jedha. Argitee hojii hojjechuun aadaa macaafa qulqulluuti. Dafquun aadaa macaafa qulqulluuti. Fakkeenya boqonnaa 10 lakkoofsa 4-5 irratti immoo namni dhibaa'ummaadhaan hojjetu hin hiyyoomaa, namni cimsee hojjetu garuu hin sooromaa. Inni bona midhaansaa walitti qabatu ilma hubataadha. Inni yeroo makaraatti rafu garuu salphina harkisaa jedha. Gooftaan Yesuus immoo warra Fariisotaa yeroo komatu Maatiyos 23 irratti mana haadha hiyyeessaa dhaqxanii kadhannaa dheeressuudhaanii warri saamtanii isiniif wayyoo jedha. Maal jechuudha? Yoo mana namaa dhaqxanii kadhannaa gootan yeroodhaan fixaa ba'a. Saatii gama saatii 4tti yoo seentanii harkistanii dheeressitanii sagantaa kana dheeressitanii laaqanan eegina. Yoo waaree booda jalqabdanii harkistanii fiddanii irbaata biraan hin ga'ina. Yeroodhaan fixaa deema. Akkasitti mana haadha hiyyeessaa arraabdanii fixanii jedheetii isaan komata Gooftaa Yesuus. Kanaaf macaafni qulqulluun macaafa hojiiti malee macaafa dhibaa'ummaaf iddoo kennu miti. Iddoo baay'ee maqaasii dha'uu nan danda'a dhugaa dubbachuuf. Garuu bara kana maaltu ka'e namoonni tokko tokko hojiin jaallatanii manuma namaarra deemanii jireenyuma kan godhatan jiru. Isaan kun sirrii miti jedhee yaada. Isaan kaan immoo raajonni tokko tokko ija jabummaadhaan miraakilmaniitti warri amanan immoo jiru. Miraakilmaniin kun maalidhaa? Horiin akkaawuntii kee irratti sii gala jedhu. Horiin akkaawuntii kee irratti sii gala ameen jedhiitii fudhadhu jedhu. Namni yaaduu danda'u, namni sammuu qabu kana fudhachuu hin danda'u. Maaliif eessaa dhufee gara horiin? Horii Waaqayyo eessaa fidee gashaa? Atleast gaaffii gaafachuu barbaachisaa ta'a. Waaqayyo horii seeraan maxxanfame gabaa seeraan hin maxxanfamne gabaa keessa gadhiisa injektii godha jechuudha ikoonoomii biyya tokko keessatti. Gaaffii kun deebii argachuu qaba. Loojikiin akkasii gama eetiksiidhaanis haa ta'u gama macaafa qulqulluutiin fudhataman qabu. Waaqayyo akkaawuntii keetti horii fidee galchuu tokko hin qabu. Siingil kooyiniin dhufee galuu hin jiru. Hojjechuudhaan, dhama'uudhaan, dafqiteetu sii gala malee akkaawuntii kee irratti teessema eeggachuudhaani Waaqayyo si eebbisaa, gadi si harcaasaa, akkaawuntii keetu guutaa, maanni buukii kee fidiitii kottu waan akkasii hin jiru. Tasa macaafa qulqulluu keessas hin jiru. Ani waggaa 38 ergani wangeela kana lallabuu jalqabee barsiisa akkasii kana ani takkaayyuu hin argine siin jechuu kooti. Kan amma furamuu danda'a? Haala kamiin furamuu danda'a? Akkuma namni kun amma gadi ba'anii wanti kun sirrii miti jedhaniiti irraa dubbatanii sababa kanatti ajandaa ta'anii namni gamaa gamanatti ramee xiqqoo konfiyuujinii uumee jira. Akkam ta'uu danda'a jettanii gorsitu isin? Bilchinni macaafa qulqulluu amantootaaf baay'ee barbaachisaa akka inni ta'e namoonni kanatti gowwoomfamuu danda'anii salphaatti namoota macaafa qulqulluu irratti hubannaa hin qabnedha. Namoonni hubannaa hin qaban yoo ta'e salphaatti rakkina akkasiitiif saaxilamuu danda'u. Maatii isaanis rakkinarra buusuu danda'u. Kanaaf bilchinni macaafa qulqulluu hubannaan macaafa qulqulluutti amantoonni qaban guddachuun hin barbaachisa jedheetanii yaada. Lammaffaan as keessatti dhimmamtoonni jiru stakeholders warri jennu kana amantoota qofaa otoo hin ta'in warri wangeela dhugaa lallaban immoo kana cimsanii amantootatti dubbachuu isaan barbaachisa. Hojii malee biyyiin guddatu. Tajaajiltoonni warri sirrii barsiisan kana barsiisuu isaan barbaachisa. Tajaajiltoonni warri as keessatti hirmaatanii barsiisa akkasii barsiisanii gara sammuu isaaniitti deebi'uun isaan barbaachisa jedheetanii yaada. Itti gaafatama qabu. Itti gaafatama lama. Tokko itti gaafatama hawaasaa qabu.
Lammaffaan itti gaafatama waaqa biraa qabu. Itti gaafatamni hawaasa irratti rakkoo ga'uutiif uummata irratti rakkoo ga'uutiif akka itti gaafataman beekuun isaan barbaachisa. Inni gama biraatiin immoo inni waaqa biraa immoo inni immoo guddaadha. Maatii tokko rakkina hojii dhiisanii naanna'anii fakkeenya hamaa ta'uudhaanii fakkeenya hin taane ta'uudhaan hawaasa kana misliidii gochuu keessatti itti gaafatama akka qaban beekuun isaan barbaachisa. Akkasii irraati deebi'uun isaan barbaachisa jedhanii yaada koo kenna. Dhimmamtoota garbaraa keessaa tokko mootummaadha jedhanii yaada. Amma mootummaan biyya Ruwaandaa namni wangeela barsiisu tokko yoo xinnaatee tiyooloojii baratee nama digirii jalqabaa qabu ta'uusa barbaachisaadha. Biyya keenyaa seera akkasii kan hin qabnu. Abbaa matti toletu ka'ee akkasatti dhaga'amee raajii dubbata akkasatti dhaga'amee wangeela lallaba. Raajii dubbachuun illee akchuwaalii tiyooloojii gaafachuu dhiisuu danda'a. Garuu wangeela barsiisuu waldaa dhaabuudhaatii fi wangeela barsiisuudhaaf yoo xinnaatee tiyooloojii yoo barate gaariidha. Tiyooloojii keessattidha wangeela fayyisuu qofa otoo hin taane sooshaal goospil wangeela hawaasaallee kan inni hubachuutii danda'u. Kanaaf mootummaan gara fuulduraatti waldoota wajjin hojjechuudhaan rakkoon kun akka inni baay'ee hin dagaagne tajaajiltoota warri jedhaman sertifaayidii namoonni ta'anii waldaa kamiyyuu keessaati haa ta'an yoo xinnaatee digirii jalqabaa akka qabaatan yoo godhan akka biyya Ruwaandaa rakkina kana sirreessuun xiqqeessuun hin danda'ama jedhee yaada. Kanaaf mootummaan dhimmamtoota yookiin steekhooldarsii keessaa tokkodha. Waldaan kiristiyaanaa tokkodha. Warrumti tajaajiltoonni mataan isaanii steekhooldarsii sana keessaa tokko ta'uu qabu. Rakkina kanaatii fi furmaata laachuuf jechuudha. Yoo kana ta'uudhaa baate jijjiirama dinagdee hawaasa keenya keessatti mirkaneessuun baay'ee nu danqadheetanii yaada. Mootummaan kan inni keessa galuun isatti ta'a jedhu kun dinagdee biyyaa waan rukutuu fi dinagdee biyyaa miidhuu waan danda'uuf nan haasa'atii jiru. Uummanni jiru akkan hojjenne harka maratee kadhachuu harka maratee mataa oolu yoo ta'e dinagdee biyya tokko dinagdee maatii tokko biyyaa wajjin wal qabatee affeektii godha waan ta'eef akka dhimmamtoota keessaa tokko ta'uu qaba jedhee ani yaadu. Kanaaf biyya Ruwaandaa keessatti kan seera kana baase mootummaadha. Kanaaf fakkeenya fudhe biyya Ruwaandaa keessatti. Kanaaf akka waldootiin Evangelical Believers Council of Churches jedhamu dhaabatee jiru. Isaan kunis itti gaafatama qabu waan akkasii kanarratti to'annaa gochuudhaan yeroo laayisensii kennan mana isaanii ilaaluun isaan barbaachisa. Namni waldaa dhaabuudhaaf jiru kun tiyooloojiyaansiidha moo nama akkamiiti? Nama barateerudha isa jiru kana otoo seera isaanii keessatti keewwatanii isaanis rakkina kana xiqqeessuu keessatti gumaacha mataa isaanii gochuu danda'u jedheetanii yaada. Evangelicals warri jedhaman. Ayyee baay'ee ulfaadhaa galatoomaa. Fayyaa ta'e.